dubartiin yeroo hedduu dirree baastee dubbachuu sodaattu keessa waan yeroo ammaa kana hedduu wal nama gaafachiisu keessaafuu yeroo wal fuudhuuf deeman waa'ee dubrummaa qabaachuu dubartiitii waliin laalla. Dubartiin takka dubrummaa qabaachuun shari'aa islaamaa keessatti akkami? Dubartiin dubrummaa qabdu dubartii dubrummaa hin qabnerraa filatamtuudha moo? Rabbi subhaanahu wa ta'ala qur'aana keessatti dubartii dubrummaa qabdu qofa caalchisee dubbate moo akkasuma dubartoota biraatis wal fakkeessee warra dubrummaa hin qabnee fi warri dubrummaa qabu garaagarummaan isaanii maali? Akkasuma yeroo aadaa teenya keessatti as deebinee fe'ennu laallu dubrummaan tun hangam takka aadaa Oromoo keessatti bakka qabdi? Dubrummaan tun hangam takka aadaa Oromoo keessatti jabduudha waan jetturraahi laallaa jechuu waan qur'aana keessa jiruu fi akkasuma aadaalee feetu boodatti haftuu haa taatu aadaa hawaasni keenya akka hawaasaatitti yeroo dheertuuf qabaachaa ture. Ilaalcha hawaasni keenya dubrummaa qabaachuu dubartiitii irratti dubartii heerumaaf deemtu dubrummaa qabaachuu isiitii irratti qaban waliin laallee akkasuma immoo guyyaa har'aa obboleeyyan keenya dhiiraatirraa dubartiin isaan fuudhaaf kaadhimmatan takka yoo dubrummaa hin qabaanne taate ni fuudhammoo ni dhiisan waan jettu kan dhiira teenyarraa laallee yaada isaanii irraa barru taha. Qophiin tun ilaalcha dhiirti dubrummaa dubartootaatiif qabdu baruu fi akkasuma gama kaaniin immoo dubartoota keenya keessaafuu shamarran xixiqqaa amma lafaa ol guddatu ka dubrummaan kun humaa takka ittiin fakkaanne hangam takka dubrummaan tun kabajaa qabdi hangam takka dubrummaa ifii eeggachuun tun immoo ulfaattuudha boodallee maqaa isii gootii kabajaa isii bira kuttee warra isii faamilii isii gootii waan ja'urraahi haasoyna jechuu. Kanaaf qophiin tuni warra dubrummaa qabu akka dubrummaa isaanii jabeeffatanii taa'an akkasuma warri dhiiraati immoo dubartoota dubrummaa hin qabnee fi ka dubrummaa qaban keessaa kan baay'inaan irra filatan. Qur'aanni maal ja'a? Sunnaan rasuula rabbii sallallahu alayhi wa sallam maal jettii waan jettu walirraa laalla jechuu. Kanaaf osoo sagantaa tanan eegalle dura hanga dandeessanitti wal afeeraa warri dhiiraatis dhufee qooda irraa haa fudhatu warri shamarraniitis taa'ee haa dhageeffatu. Dubbiin tun hangam takka dhiirota keenya biratti jajjabduudha hangam takka siiriyeesii waan jettu waliin laallaa jechuu hin hifatina. Hanga dhuma sagantaa keenyaatitti akka nu wajjin turtan gamanumaan maqaa rabbiitiin isin afeera. Namni hedduun waan haasoytanii dhabdee waan akkanaatirraa haasoytanii jechuullee maltan. Kuni mata dureen ani ifii filadhe mata duree nama ni barsiisti nama ni bashannansiisti namni ilaalcha garaagarummaa kanaa fi akkasuma waan amma haasawuma kanarraa gara dubartiitii fi gara dhiiraatiihis waan takka takka fudhachuu ni dandahaa waan jetturraa kaasne. Amma kunoo bal'inaan shamarran illeen nutis yaada kannachuu feena jettan okay umaa rakkoon qabu garuu sagantaan tun irra guddina dhiira ilaalchisti. Shamarran immoo yoo waan kana wal qabsiisee yaada qabaatan taate yaada gabaabaa wahii ni fudhanna inshaallah. If qopheessaa hanga dandeessan obboleeyyan keessan sagantaa tanarraa akka qooda fudhatan itti wal afeera. Mee jalqaba irratti dubartiin dubrummaa qabdu shari'aa islaamaa keessatti dubartii dubrummaa hin qabne ni caalti moo maalii waan jettu shari'aa fi dubrummaa qabaachuu dubartii takkaanu thayyiba takkaan bikraa waan jettu tanarraa yoo waliin laallu taate lam yukhaalif ash-shar' shari'aan filannoo dubrummaa qabaachuu fi dubrummaa qabaachuu dhabuu keessatti hedduu waliin falmitu. ولم يأمر بغير ما تميل النفوس إليه وتحواه من نكاح الأبكار. شريعان إسلاما دبرتي دبرما قد قوف فوداهي ججتنا من أجج رسول صلى الله عليه وسلم تنكه المرأة لأربع جيه وان دبرتي دور والفود ترنكيسا يروسن اللي واني دبرما خني هن دبتمني خانمو بك اتدبتم تجرى دبين دبرماتن. بل أرشد النبي صلى الله عليه وسلم رسول ربي صلى الله عليه وسلم وان دبرما دبرتي دبرما قد فورو تنتي نأخي إرشاد رعاية وإناية أكا تيفمو في خبجاوان تهتيف وإي دبرما تنا رسول ربي صلى الله عليه وسلم إرادبته. قال جابر بن عبد الله رضي الله عنه جابر بن عبد الله صحابتي قد رسول ربي صلى الله عليه وسلم
نجا في رحمن ربي إرها جراتو إسلي دلقا خيري إسا إرها جالتو نجئي يا رسول الله يا رسول ربي إني حديث عهد بعرس أني نما أما دبرتي فودي أني أروستي هاريا برنو دا أكجتشو أكجندخين نجتشو أني هاريا نما أما فودي جئ رسول ربي تيتي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله مجتشو قال أتزوجت رسول ربي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله أكجئن يا جابر سنفوته قلت إنني سنين جئ رسول ربي نعم قال إني فود جنان رسول ربي صلى الله عليه وسلم جابر بن عبد الله كم جئ قافته أبكرم أم ثيبا إن تلتي أتفوت إن تلدبرا دبرما قبدمو ثيبا دران تكان هيرمتي نما برا وجن ثيبا دبرما قبدمو تدبرما هنكمني جئتي جابر بن عبد الله رضي الله عنه قافة رسول ربي صلى الله عليه وسلم قال جابر بن عبد الله نجئ قلت ننجئ الرسول ربي بل ثيبا يا رسول ربي إن تلتنين أنفود ثيبا دا تدبر ما هنكمن تذكاني مون درتي هيرمتي باتي أركتي جرتو جنان قال فهلا بكرا تلاعبها وتلاعبك رسول ربي صلى الله عليه وسلم أبو مالي في انت لدبرتي دبرما قبدو تأيسين ستبجيستو تأتلين تبجيستو هم فوريني جابر بن عبد الله رسول ربي صلى الله عليه وسلم قافته حديث غنا رواه البخاري ومسلم بخاري في مسلميتو سند إساني خيستي أوديسي قال ابن عاشور رحمه الله ابن عاشور شيخ الإسلام نجي البكر أشد حياء وأكثر غزارة ودلة intalti dubrummaa qabdu takka abbaa mana isiitiif intalti dubrummaa qabdu akka malee saalfachuu fi qaanfachuu hayaa if kabajuu fi waan akkanaatu irraa mul'ata وفي ذلك مجلبة للنفس والبكرة لا تعرف رجلا قبل زوجها إن تلت دبرما قبل تكا أبا من إسي خدبرما اتهيرم تملي إسدرها إيرتكاه تنبيت تاني ففي نفوس الرجال خلق من التنافس في المرأة التي لم يسبق إليها غيرهم الرهدو ديرا ورين فودو بربادا كيستي ورين يرو فودا والالة كيستي ديرتي باينا دبرتين إسان لالة قلب إساني دبرتي دبرما قبدو في لجهودا في هوني جاء شيخ ابن عاشور رحمه الله وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله شيخ ابن عثيمين شيخ زمن خنا واني إني جئ وإيه خنا الرتي البكر أفضل جئ intalti dubrummaa qabdu intala dubrummaa hin qabnerra gaariidha irra caaltii fuudha keessatti li'annahaa lam taxmah ilaa rijaalin saabiqiin intalti tun yeroo abbaa manaa isiitii wajjin jiraattu dhiirti takka ta isiin if duratti yaadduun qabdu namni dura isii wajjin mubaasharatan walqunnamtii saalaa godhee takkaan immoo isii gammachiisee ifis gammachiisee waan abbaa mana isii qofa taheef qalbiin isii ولم يتعلق قلبها بأحد قبله انتلتي دبرما قبد يرو أبا مناتي هيرمتو قلب إسي أبو منا خنا قأما إسي را دبرما فرطو خنا ملي نما براتي هدمين سنكبدو ولأن أول من يباشرها من الرجال هذا الرجل فسببني برباخنا خائرو تخيسا isii wajjin yeroo duraatiif wal qunnamtii godhe waan isa kana taheef jecha intalti tun dhiira biraa hin hawwitu ammaasoo dhiira biraa hin beeytu jiru isii keeysatti tokkichuma osoo dubrummaa qabdu itti heerumte kana malee tokkoohuu hin beeytu fatatacallaqu bihi akthar intalti dubrummaa qabdu abbaa manaa isii kadura heerumtu abbaa manaa kadura isiin heerumtee dubrummaa irraa fudhattu sani qalbiin isii akkaan itti hidhamti akkaan qalbiin isii abbaasan jabeeffatti kadubrummaa irraa fudhate jechuudha. Sheekh Ibn Uthaymiinis akkanuma jechuun jira. Ulamaa'iin teenyaas akkanuma jetti. Warreen manguddoon teenyalleen akkanuma jedhan jechuudha. Tanaaf hangam takka shari'aa islaamaa keessatti hangana takka jabduudha jechuu dubrummaa qabaachuun jechuudha. ولكن قد يكون الزواج بالثيب أفضل لاعتبارات أخرى
أكنما وجهنو جان علماء إسلام ابن عثيمين ولكن قد يكون الزواج بالثيب انت لدورما هنكم نيرو غري انت لدوران هيرمتي جرينيا حياة الزوجية جرينيا أبا مناتي في هذا منا بيتو فود يرو تكتك سببوتا أداتيف يرو انتلتي هيرمتي باتي جرتو انت لدورما قبدو غنا دبر أما لفا الخورة فلتم تجرا يرو خم جنان قد يختار الإنسان الثيب لأسباب مثل ما فعل جابر بن عبد الله ابن عثيمين حديث رسول ربي صلى الله عليه وسلم قم بخاري في مسلم وإي جابر بن عبد الله انت لدبر ما هنكمن ثيبا هيرمتي بات فودو يروها سو جابر بن عبد الله سببني إني فوديف جأن فإنه اختار الثيب سببني إني انت لإسدرتي هيرمتي جرت فوديف لأن والده عبد الله بن حرام رضي الله عنه استشهد في أحد أبان سا عبد الله وان لولا أحد قيستي شهيد ما تهف وخلف بنات يحتجن إلى من يقوم عليهن فلو تزوج بكرا لم تقم بخدمتهن ومئنتهن ابن عثيمين جابر بن عبد الله وانت انت لدور ما هنكمن زمن سنتي سببان إني فورف أباساتو لولا أهود خيستي شهيدي لولا أهود خيستي قافة إني شهيدو إني انت لقدو إلمان أبان ساسا دبرتو تهدو إلمان هدو إفبودة ليسي ديمي سببان إني انت لدوران هيرمتي جرو بيتو تنفو ديف أكا إلمان خنا فنونسو بيتو توهاتشو بيتو في ملي وانبراتي في متي نعمة كانني في متي دبرتو تأبان سا ليسي خوتي خغنا خدمتي هاجمن خغنا قدسة هاداتي هاجمن وان هاداسي انقبنف ججا سببا سنيفو جان سنيفو واني دبرما خنيو كتابة خيسا قدمني وان هدو إرّا دبنيتي فتو هندن دينيو وان كتابة مي أسمت دامنا هنگم تكا دبرمان حواس أورومو برتي دبرتين دبرما قبدو هنگم تكا ulfaatti hangam takka kabajaa qabdi ummanni Oromoo hawaasni keenya dubartii tana akkamitti dubrummaa isii irratti tiisaa turan hangam takka dubartiin islaamaa tan dubrummaa qabdu tun kabajaa islaamummaa keessatti qabdi yoo jennee laalle duriif dubartiin dubrummaa hin qabne yoo heerumte abbaan manaa yeroo isii fuudhe guyyaa lamadaati intalti tun dubrummaan qabdu je'ee wanni san hawaasa keessatti guddoo ta'uurraa intala tana fuudhee warra isaaniititti deebisa guyyaa lammaffaa gaafa immoo intalti dubrummaa qabdu abbaa manaatii fi warra abbaa manaa san biratti kabajaa guddoo qabdii akkaan ulfifamtee ilaalamti intalti tun laaftutti gad hin dhiifamtu intalti tun laaftutti hin laalamtu intalti tun abbaa manaa isii jaalalaan akka malee itti hiraadha maaliif dhiirti biraa ta'isiin abbaa manaa kana duratti wajjiin rafte ta'isiin ni'maa wajjiin dhandhamte waan hin jirreef jecha sababa kanaaf dur biyya teenya baadiyyoota biyya teenyaatii fi hattaa magaaluma keessa zamana jaahiliyyaatiillee jechuun dandeenyu zamanuma xiqqoo dura yeroo dubartiin heerumtu intala heerumte tana galgala duraa yoomu dakhla galgala abbaan manaatii fi haati manaa walis seenanii mubaasharatan galgala rahmataa fi jaalalaa ni'maa qananii rabbii uumeef wal agarsiisan san yeroo dubartiin tun dubrummaa qabaatte abbaan manaa akkaan gammada dubartiin takka takka yeroo abbaan manaa dubrummaa irraa fudhatu dhiigaatu irraa baha dhiiga khafiifa xiqqaa dhiiga kana carqii adii irratti fadhan waan walirratti siree irratti wajjin rafan takkaan uffata irratti waliin rafan yeroo dubartiin dubrummaan irraa baatu maybii dhiigni xiqqaa wahii irraa baha dhiiga guddaa osoon tahin dhiigni yeroo irraa bahu abbaan manaa dhiiga kana carqii adiitti tuquudhaan dhiiga kana muka fuudhanii mukarratti carqii tana fannisanii dhiichisaa gammadaa lafa dhiitaa intala kabajaa qabdu nuukanni tan intalti teessan arra dura mubaasharatan dhiira takka wajjiinuu hin rafne intalti tun intala kabajaa qabdu ja'anii abboo warra isaanii dhaqanii intala teessan baga asiin eeydanii akkanatti nuu kabajanii nuu guddistan jechuun
dhiiga isiisan fuudhanii mukarra kaayanii warra intalaa dhaqanii dhiichisanii taphatanii faarsanii intalaas faarsanii haareetti aruusni lammaffaan guyyuma galgala dubrummaa irraa fudhate san guyyaa lammaffaati jechuu yeroo san intala tana kabajaa isiitiif horma qalaniif hoolaa itti qalan re'ee itti qalan dibicha itti qalan kabajaa intala tanaatiif jechuu hangana takka dubrummaan hawaasa keenya biratti kabajaa qabaachuu turte yeroo ammaa tana garuu namni akkanumatti dubrummaan tunis lallaaffatee dhiirtinis dubrummaan qabdu dubartiinis dubrummaan qabdu akkanumatti dubbiin babbaddee jechuu sababni dubrummaan tun amma shari'aa keessatti maaltu itti nu geessa dubrummaan tun jabaachuu qabdee dubartiin takka osila abbaan manaa isii fuudhu akkuma dursanitti intalti tun dubrummaan qabdu jaartii tiyyan taatu je'ee ka guyyaa lammaffaa warra isaaniititti deebisu taate dubartiin tun bakkuma arkite hundattuu utaaltee haala adda addaatiin haala feeteen haa taatu dubrummaa isii kabajaa guddoo rabbi subhaanahu wa ta'aala isii kanne ni'maa bareedduu rabbi subhaanahu wa ta'aala isii bira kaayyate tana akkuma taane hundatti feetu utaaluun haa taatu feetu waan biraatiin haa taatu feetu ganda feete dheyxee lallaaqachuun haa taatu waan tana dubrummaa tana haala laaftutti dubartiin hin balleessitu jechuu sheekha tokko dhihoo tana dhageeffachuu ture sheekha muftii Ismaa'il Mankii ni beeytani yeroo waa'ee dubartii dubrummaa qabduu fi dubartii dubrummaa hin qabne tanarraa haasa'u gaafa tokko abbaatu intala kanne gurbaan irraa fuudhe na bira dhufee natti himatee je'e yeroo sani abbaan intala itti heerumsiisee gurbaan fuudhee intala aruuza godhanii haaluma nagayaatiin intala tana galfatee yawmu dakhlaa galgala duraasan waliin bulanii qananii waliin arkan gurbaan intala tana dubrummaa irraan arkine gidee wal qunnamtii godhan humaa shucuura takka irraan arkine gurbaan kun fuudheeti intalti tun dubrummaan qabdu warra isaaniitiin himuu qaba je'ee warra isaaniitii fuudhee intala tana geesse intalti tun dubrummaan qabdu kabajaa isii bakka itti balleessite haa himtu ani intalti tun jaartii tiyyanaan taatu je'een gurbaan sani abbaan isii dafee wallahi intalti tiyya gaafuma dhalattuu dubrummaan qabdu intalti tiyya gaafuma dura dhalattuu dubrummaan qabdu yaa haadha maali abbaan akkana abbaan khabiisni akkana rabbi subhaanahu wa ta'aala dubartii akkamitti dubrummaa malee uuma aadaa teenya keessatti atakkaanuu waan biraa keessatti takkaan dhageenye dubartii dubrummaa malee uumamtu jechuu abbaan intala isaa sattaruuf jecha intalti isaa akka abbaa manaa kana jalaan baane jecha wallahi intalti tiyya gaafuma dura dhalattuu dubrummaan qabdu شوف هذا أكملت إنتلتي قافة دورة لا تدبرون ما كمن أبان إلمو دبرون ما قبضوا في إلمو دبرون ما كمن أكمل به هاتين اللي ما بيتكا وجينها سويتي تكان هاتي تاني بيجتي دبرتي دبرون ما قبضوا في دبرون ما كمن أكاتا يتشك قرني جروري هاوني نبيخان أيوتي نبيخان قرو أبان نقول فاتتك ودبرون ما بيخو جتون سنتك وان نمسال فتشيس أبان مو intaltiti ya gurbaan intaltiti dubrummaan qabdu je'eetiin itti fide abbaan isii intaltiti ya gaafuma dura dhalattuu dubrummaa hin qabdu naan je'eeti yaa sheekha dhuguma dhalaan gidee dhalattu dubrummaan qabne ni jirti je'eetti dhufe sheektichi mataa qabate jechuudha lakkii dubbiin tun hin jirtu yaa abbaa akkanaa if eegi sababa bakka silaa dhaabbattee dubartii tee kabajaa itti godhuu qabdu ifiifis kabajaa ifirraa fuutee dubartii teetirree kabajaa irraan fuudhinii je'ee sheekni san dhaamsa dhaammatee jechuudha amma haala yeroo ammaa sadeennoolee waan ajaa'ibaa dhageenya lakkuma bubbulloon amma dubartiin zamana kanaa isin arrabsuu fi miti an haaluma jirurraa hin haasawaa dhiifama naa godha shamarran keenya yoo qophiin tun isinitti dhageemtu taate yoo nillee aartan taate sabbaraatuma dhageeffadha dubartiin yeroo ammaan tanaa irra hedduun isii yeroo dhiiraa wajjii wal bartee abbaan manaa namni irra hedduun parsantiin 75 ol yeroo abbaan manaa dubartii yeroo fuudhuu deemu parsantii 75 ol intal dubrummaa ni qabdaa hiiji eeggaafata
dubartiin immoo cinaan dhoyfachuuf nin qabaa jetti cinaan immoo dhuguma himti shari'aan islaamaatillee akki jettu yoo ka dubrummallee hin qabaanne taate ati if beeyta yoo osoo utaaltu sirraa kutte yoo osoo akka diraatitti haala adda addaatiin maybe osuma raftu manaamatti fallee namarraa kutuun ni maltiisa wallee dubrummaan zamanaatun kabajaa hin qabdu eega yoo karuma adda addaatiinuu kan dubrummaan sirraa kutu taate abbaa manaa ka itti heerumuu deemtu san kijibdee bultii ta'en baxabbaxiniiti dhugatti an dubrummaa hin qabu obboleessa kiyya dubrummaan qabu siifin taha jedhii gaafadhu isaaf taatu karaan dirreen tanaa fardi kana isaaf taatu si galfate isaaf ta'uu baatu si dhiisa atis carraatee deemtee mokkoratta garuu kabajaan xiqqaachuu haraam heddummaachuu dubartiin abbaa manaa duratti takkaanis dhiirtinis haadha manaa ofiin fuudhan duratti waan adda addaa keessa seenuu akka warra yahudaa fi nasaaraa yeroo namni jaalala keessatti akka haadha manaatii fi abbaa manaatitti wajjin taa'ee turuu kanaatu dubrummaa tana balleessaa jira jechuu. Okay. Eega akkana taate dubartiin gaafa abbaan manaa irra hedduun ittiin dhufee yaa intal dubrummaa ni qabdaa hijee yeroo gaafatu adeero yoo dubrummaa feete deem qeeraa dhaqii yoo dhiiga feete nuti qaama keenyarra dhiigni jiru dhiiga fixannee jirra dhiiga gaafa boonyuu fi osoo utaallu dhiiga fixannee jirra tanaafuu yoo ati warra dhiiga jaalatu yoo taate qeeraa takkaanuu bakka horii itti qalan achi dhaqiitii dhiiga barbaadii jetti dubartiin zamanaa waan ajaa'ibaati qeeraa sumarra barbaada abbaan manaa kabajaa ta'e eeguuf kabajaa isaa eeguuf sii tana qaceelloo jaalachuuf abbaan manaa dubrummaa ni qabdamu akkami bareedduuti yaasiin jaa qeeraa dhaqiwii dubartiin amma yoo abbaan manaa aaddeetiyya akkamii ati dubrummaa ni qabdaa qaanfachaa gaafata sanuu dhiirtiin illee amma dhibbatti shuur taateeti dhibbatti shuur taatee amee rabbu carrumatiyyaa mokkoradha jeeti suuta afaan gurra jala kaa'e yaa bareedduutiyya dubrummaa ni qabdaa hiyyi ja'aadha ide inni akkana ja'uun adeeroo kiyya yoo ka dubrummaa feetu taate dubrummaan san dhiigaati dhiiguma galgala sanii arkoo hawwitaami eega dhiiga kana taate warri dhiiga fadhu qeeraa dhaqaahii wayyaa ubbaleessu zamanni nu mubbate yaa subhaanallah an dadhabe hangana ol haasa'uu hin danda'u yaada keessaniin isinirraa fuudhuuf as taa'a akkana jedhanii okay namni garigariin namni irra hedduun ni beeka akkamii dubartiin tuni dubrummaa ni qabdi moo hin qabdu dubartiin dubrummaa tana maaliif dubrummaan tun osoo utaalanii namarraa kuttu ni jirti gizee kubbaa taphatan faa gizee haada akkanatti dhodhoonsan faa namarraa kuttu ni jirti ta akkanumatti aadaan akkanumatti dhiibbaan adda addaa namarraa kuchiistu ni jirti waa hedduu garuu aadatti akka aadaatitti yeroo saayikolojistoonnii fi doktoroonni adda addaa haasawan dubrummaan eessa jirti laata hin beekne walumaan barbaanna dubrummaa san barbaaduuf dhufne arra walumaan barbaanna dhaamsi nuti qabnu immoo nuti waan haasoynu ni haasoynaa shamarran amma lafaa ol ka'u jiran kaganaa harki irran babayin kaganaa balaaqalaa adda addaa hin lallaaqqatin ni beekan jechuu hangam takka wanti tun akka jabduu taate gurra isin calaw hangam takka hiitanii jabeeffatanii naamusa itti gootanii keessanii taahuu qabdanii asumaan gurra isin haasentu shamarran keenya ka amma lafaa ol ka'u jiru jechuu warri immoo haala adda addaatitti osoo haada taphatuu osoo kubbaa dhiituu osoo dhiiraa itti lallaalajee miila kana samitti ol qaqqabu dubrummaan haala adda addaatiin irraa kute an wallaahi an keessan jiru dubbii tana abbaan manaa gizee isinii dhufu deemu wallaahi laazim yoo rabbi sodaatan taate wallaahi laazim si duratti dhiira takkaa wajjin illee ciisee hin beeku an hin beeku walleen dubrummaan tun osoon haada taphadhuutiin narraa kutteen saha takkaan immoo osoon utaalu dubartiin takka faan saayikila oofti saayikilli kun hamaadha jan dubrummaa tanaaf akkas jedhanii mee aadatti faa mee yeroo takka faa miidhamni adda addaa itti dhufuun ni mala waan adda addaatiif dubartiin karaa adda addaatiin dubrummaa dhabuun ni malti garuu dubartiin harka 100 keessaa harki 75 ol harki 90 hangi ga'u dubrummaan akki itti namarraa kuttu wal qunnamtii saalaa qofaan kutti dubrummaan tun waan khafiifa takka jedhan yeroo ulamaa'iin islaamaatirreen
akkana sadeen noolee akkanuma dhugaa himati gizee hunda dhuguma himta dubartiin tun akkalaal waraqaa sijaaraa khafiifa ni beeytanii baala sijaaraa khafiifa dubrummaan tun waan sanirra khafiifaati jedhan dubrummaan tun eeguu feeti dubrummaan tun osoo qabanii akkanumatti akkanumatti utaaluun feetu miilaas akkan tattaanetti ol kaasuun feetu haadaas akkan tattaanetti tattabachuu akkan taanetti illee saayikila irra baatee osoo saayikila gootu mataan lafa qaartee miilaan samitti ol qaartee qilleensi adda addaatis nama dha'uun gaarii miti tanaaf dubartiin akkana jettu faanni jirti yoo dhuguma taate abbaan mana akkasittiin aarre dhugumaan dubrummaan qabu jettee itti himta isaaf taatu nagayaan wajji ol seentan isaaf ta'uu baattu immoo dhaqeeti akkuma ati deemii qeeraa keessa dhiiga barbaadu jettuun qeeraa takka bakka horii itti qalan dhaqee dhiiga isaa haa barbaaddatu ka dhiiga barbaadu jechuudha. Kanaafuu wanni gurra isin seenuu qabdan yaa shamarran keenya ka amma lafa ol dhufu jirtanii fi warri rabbi subhaanahu wa ta'aalaa kabajaa itti godhee isaan eegee dubrummaa ifi eeggatanii taa'uun jiran dubrummaan tun akkaan jabduudha. Qabaa jabeeffadha sibiila qulfii sibiilaa ta namni tokko tuquu hin dandeenyeen fuulaa itti qollofa naamusa keessaniin taa'a yoo dadhabdanii immoo dubrummaan tun isin harka taa'uu didde yoo akka burcuqqootitti isin harkaa utaalte yoo akka saamuna bishaan tuqeetitti isin harkaa utaalte rasuulli rabbii sallallahu alayhi wasallam akkija'u fa'in lam yastati fa'alayhi bisiyaam ja'a haa soomananii soomanni kun fa'innaa tana daf namarraa goggodha takkaan immoo garaa ifii kana haa beeleessan akkan tattaanetti dubrummaan namarraa kutuun gaarii miti tanaafuu dubrummaan tun kabajaadha ulfina maatitti kabajaa gootee ifitti kabajaa gootee haala akkanaa kana hundatti waan akkanaa kana jabdu obboleeyyan kiyya andila kanaan haasawan jenne haala yeroo ammaatii fi ilaalcha shamarran keenya dubrummaaf qabaniitu dila kana akkaan dubbadhu na godhe kunoo waan akkanaa tana dhageeffachuu ni feetan isinis akkana kokkoflitanii laal qulfii sibiilaa yaa shamarran keenya wallaahi isiniif hin dhaama kabajaa arkachuu yoo barbaaddan abbaan mana keessanii كما لا يوكس جالة بربادا ربي سبحانه وتعالى دبرتي برحور الأين جنة غيسا يرو فارسو لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جان دبرتون جنة غيسا ختكا حور الأين أبو مربين إساني في قب السيف ملي تكا إنسي في جنين هركا إرم بباسني وان تتقنين هنتطوين كركر إساني ينباني جئ ربي سبحانه وتعالى دبرتوتا أكسي وان حور الأين جنة غيساسا ربي سبحانه وتعالى خراقنا لم يطمثهن إنس قبلهم ولا جن جاء ربي سبحانه وتعالى هنجنا تك إنس قبلهم ولا جن دبرتون نتون أك دبرتوتا دبرما قبل دبرما تنمو الرجال نعمة والجنة خيسة أكمل نعمة أبا منا جنة خيسة دبرتي في تنكرني قول دبرتين دبرما لرامكو تجال خورا ليني تن الراس تمر في بوروس تمر في إنتلو دبرما قبل أتس دبرما قبل سينس دبرما قبل هنجور دبرما خطون حور العين أك ربي يسد أمك جنما قلقلة ولين أنني أنيجتو ربي سبحانه وتعالى خبجا دبرما في حور العين جنة خيسة دبرما يتقول يجتو بكبريد سنتي نمسي لا وان دينا سني جرا دبرما أكان جنة تكجب دجتو حتى جنة خيسة اللي نمني دبرما ما بربادا جتو تناف دبرتو تخين أني سنيهم جرخيان ننكمتنا وان برانا ننجهنا بقى أني سنين جاء دبرما تيسا ناموسا كل في ججبدو تماشي نمرو دندين تأتي كل في harkaan qabdee banuu dandeessu malee tamaashiinni alaa maashiinni moobaayilaa kun muruu hin dandeenye dubrummaa akkasitti jabeeffadhaatii taa'anii tana isinitti hime amma immoo carraan tawarra bilbilee yaada ifi kannatooti dhiirti hoo dubrummaa ni qabdi arrata dubartoota haasoyne ta dhiiraa immoo yeroo itti dhuftu waliin irra deebinee kan haasoynu taha yeroo itti dhuftu dhiirti dubrummaa ni qabdi dhiira hoo maaltu dubrummaa irraa fuudha dubartiin dhiira dubrummaa hin qabne akkamitti beeyti dhiira dubrummaa qabdu hoo akkamitti beeyti waan waliin ja'an waan sheekootiin jette waan kitaabni jedhe yoo jiraate waan rasuulli rabbi sallallahu alaihi wasallam jedhe yoo jiraate barbaanneeti walitti deebinaan arra ta dhiiraa qofa haasa'u jira achirra gabaabban dhiirti dubrummaa ni qabdihi dubrummaan qabduhi dhiirti dhiirummaa dubraaf dubrummaa yoo jenne dhiiraaf immoo dhiirummaa dhahe akka dubrummaa dubraa san dhiirtin immoo dhiirummaa isaanii san ni qabani akkamitti beekamani ta isaanii too khafiifamo isaanoo dhiigaa irraa bahamo maalii waan jettu sirritti waliin irra deebinee waan waliin laallu taha amma immoo sagantaa warra bilbilee yaada isaanii kannatu obboleeyyan kiyya obboleeyyan dhiiraatiifin carraa kan gaafin guyyaa arraa wanni isin jettu dubartiin ati fuudhaaf qaadhimatte
yoo dubrummaa hin qaban ni fuuta yoo dubrummaa hin qabanne ni dhiista wanti dhiistuuf maaliif hangam takka dubrummaan tun si jabdu okay hangam takka dubrummaan tun dhiira teenya jabduudha waan jettu laallee shamarran keenya akka naamusaan dubrummaa isaanii san eeggatan godhuu fi qophiin tun qophooytee jechuu naamusaan akka namu dubrummaa tana kabajaa itti godhee sharafa itti godhee dubrummaa tana qabee karaa rabbiin jaalatuun taa'uuniif huno bilbilli ammarraa banamee jira shamarran tokko tokko nutilleen yaadanii qabnaa jettanii jirtan warri dhiiraa fi irree hedduun akkam gaafiin tun isin ilaallatti warri shamarranii immoo yaada kannachuu barbaadan ahlan wa sahlan garuu shamarran yoo bakka tana keessatti hin heddummaanne gaarii wallaahi ani sun qofalchiisuuf miti wallaahi komedii miti wallaahi kamaali dawwile sadeen noolee dubbiin ta'e nageeme maal jechuu deemte hello Hello? salaamu alaykum ni dhageema oofime dubbii ta'e tana ati maali yaadni kee maali Arra waan gaarii gabbisdeetitti sadduutti namichi reefu hin jedhan amma durallee warri gairoo dhaqi jiran dhiiraan ni jira dhalaani hayyee warri amma dubri amma jiru gaafa ani dubraafa jiran siigale gaafa isin dubra turtan san gaafa san jiran nuti dhiiraa dhalaadhaan akkanaa jennee dhiira biraa ulaaffannee naasanu amma immoo dhalaa fi dhiirti shisha wajjin dhugani hayyee kanaaf wajjumaa wajjichi ol ta'aniiti gaafa wal fuudha gartee fireensi guddeetii kan waliin jiraatan gaafa bajaallee waliin godhani sadeen noolee mee waan takka si gaafadhu na gaafadhu abbaan manaa kee sii dubrummaa qabu si fuudhe haa jennu hangam takka sababaa dubrummaa isirraa fudhachuu saasaniif si kabajee gammachuun itti dhageemtee wajjin jiraattan hangam takka dubrummaa teessaniif kabajaa qaba abbaan manaa keetii dhalaan tokko fuudhu dubrummaanuu dhiira teesse hayyee jaarsa qofaa miti faamilii hundaa kabaja maaliif kabajaan fuudha kabajaa faamilii isiitii fi ta isaatillee jechuu walumaanuu kabaja walii qaban faamiliin isiitillee konfidansii fi qaban intala isaanii kanumatti kuma agartee kaanii isaan dhiira kaanii isaan oofuu jala deemsuu himee tole isiin illee agartee kabajaa isii eeggattee waan mana dhiiraa dhayteef jecha hayyee kabajaa godhaaf ni jaalataa maaliif ka isii dura hin barre Tamaam. dhiira isa dura oofaan turre sah warri ammaan kanaa kun gochumaa gosa biraatiif dubri ammaan kanaa ijoollee namatti diidamii gadi sah ijoollee namatti diidamii injiraan ibsaataniin gabaabsaa sirraa hin bu'aarakkoonu yeroo sirraan kututtee akkami qilleensi dubrummaan tun namni irra hedduun dubrummaa zamana kanaa qilleensumaa deemaanii qilleensi dubrummaa namarraa ni fuudhamee wanta namee nu haasa'ame akka nama nurra waa beekutitti dubrummaa fuudha bakka roobni roobi yoo jiru dadhabne akkamitti fuudhanii kijibanii dhiira kaanii isaan jala deemanii agartee jiru tokko faanaa mootummaa isii balleessudha ani amma hokkuun heerumu agartee yeroo umriin kiyyaamata 15 ani daa'imaan qaba maasha allah kanaafuu jarri dubrummaan qilleensi fuudhu hin jiru dhiirumaa irraa fuudha dubrummaa wannummaan isaa tokkoffaa naamusa aadaa balleessu tokkoffaa ammallee balleessu aadaallee balleessu amma faayyaa wanni kun hawaasa waan akkasiiti galatoomi hedduu galatoomi sadeen noolee hedduu si galatoomfanna inshaallah gorsa nuu kannite shamarran keenya warra amma ganaa lafaa ol dhufuus warra kabajaa tana sirritti if harkatti qabatu rabbi haa godhu